Piraayisiin yeroo dheeraadhaaf buulichi istiraakcharii irra ture yookaan immoo aap tirendii irra ture. Tirendiin aap tirendii irra ture sun dhumuu isaatii fi piraayisiin kana booda gara gadiitti riversi godhuudhaaf yookaan immoo daawun tirendii agarsiisuuf deema jedhee kaandilistiikii nutti agarsiisu tokko ta'ee fi wiikii gara gadii dheeraadhaa fi boodiin isaa boodii xiqqishaa yookaan immoo karaa oliitii wiikii kan hin qabne yookaan immoo wiikii qabaatullee wiikii xiqqishaa kan qabuu fi kaandilistiik foormeeshinii akkasiitiin haangingimaan paatarni jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf haangingimaaniin kan inni nutti agarsiisu maalidhaa? Piraayisiin yeroo dheeraadhaaf bifa kanaatiin aap tirendii irra turuu isaa agarsiisee piraayisichi erga zoonii wayita akka seenee booda gaafa kaandilistiik paatarniin haangingimaan jedhu kun uumame booda piraayisiin kana booda gara gadiitti riversi akka godhuu deemu gara beerish istiraakcharii nuu kennuuf akka deemu kaandilistiikii nutti agarsiisudha jechuudha. Akkaataan uumamisa isaa immoo maalidhaa? Piraayisiin kun amma beerishii waan tureef bakka kanatti ni banamee gaddeemee ol baheetuma haayee xiqqishoo sana uumee gara gadiitti gaddeemee loo kan erga uumee booda ol deebuun naannoo kanatti kiloos godhee jechuudha. Kana booda maal godhe egaa wiikiin gara gadii kun akkaan dheeraa akka ta'ee fi boodiin kun rileetiivlii ismool akka ta'e boodii xiqqishaa akka qabuu fi karaa gadiitti immoo wiikii inni qabu kun immoo laarji wiikii akka ta'e jechuudha. Laarji wiikii yookaan immoo wiikii dheeraa akka ta'e akka qabu taanaan haangingimaan chaarchi paatarni jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Halluun isaa rakkoo hin qabu. Tarii diimaallee ta'uu ni danda'a. Halluu magariisa kanaallee ta'uu ni danda'a. Garuu kan inni antisipeet godhu beerish istiraakcharii waan ta'eef osoo diimaa kana ta'e irra diran filatama yaada ijoodhaaf malee halluun isaa rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu kan barbaadamu paatarniin gara fakkaatu sun uumamuu isaati jechuudha. Kan nuti barbaannu paatarnichi uumamuu isaati kan nuti barbaannu waan ta'eef isa kana immoo fakkeenyaan maal akka fakkaatu ni ilaalla. Fakkeenya piraayisiin bakka kanatti maal godhee yeroodhaaf bifa kanaatiin ol deemaa tureeti asitti maal godhe dhufee bakka kanatti haangingimaan kaandilistiik paatarnii nu agarsiise jechuudha. Haangingimaan kaandilistiik paatarnii immoo ta'uusaa kan nuti ittiin beeknu maalidhaa? Boodiin isaa xiqqishaadhaa. Wiikiin gara gadii dheeraa qabaa jechuudha. Wiikii gara gadii dheeraa waan qabuu fi gara oliitti immoo boodii xiqqishaa akka qabuu fi wiikiin gara gubbaa isaa immoo yookaan kan qabne yookaan immoo xiqqishoo ismool akka ta'e qabaachuu isaa waan nutti agarsiisuuf bakka kanatti haangingimaan kaandilistiik paatarniin uumame jennee akka konfirmeeshiniitti immoo kaandiliin sanatti aanee jiru beerish ta'ee kiloos akka ta'u taanaan bakka kanarratti konfirmeeshinii keenya wajjin seelii seennee stoopiloosii gubbaa keenyee teek piroofiitii immoo harka lamaa stoopiloosii keenyaa kaa'uun dhabnee dhabnu hanga bakka kanaatti teek piroofiitii fudhannee bifa kanaatiin piraayisiin gara gadiitti akka deemu istiraakcharii beerish istiraakcharii yookaan immoo daawun tirendii kana akka inni nuu kennuuf antisipeet goonee tilmaamnee lafa kaa'uu dandeenyu ta'uu isaatii jechuudha. Fakkeenyaaf immoo asitti immoo yoo ilaallu ta'e piraayisiin maal godhee asitti iswiingii haayiin bakka kana ni turte iswiingii kana dhufeeti maal godhe piraayisiin bakka kanatti boodiitiin biree godhee ol ba'eeti maal godhee aap tirendii yookaan immoo buulish istiraakchariin itti fufuu isaa nutti agarsiise. Ergasiiti immoo naannoo kana ga'eeti maal godhe asitti haangingimaan kaandilii nuu kenna jechuudha. Haangingimaan kaandilii ta'uu isaa kan ittiin beeknu bakka kanaa maal qabaa boodii xiqqishoo qabaa. Wiikiin gara gadii kun akka malee dheeratu qabaa. Gubbaa isaarraa immoo wiikii xiqqishoo qabaa jechuudha. Kanaafuu paatarniin bakka kanatti uumamte tun maal jennaani haangingimaan paatarnii jennaa jechuudha. Kanaafuu piraayisiin kanatti aanee uumamu beerish kaandilii kanaan akkanatti kiloos ni taataanaan bakka beerish kaandilii itti kiloos ta'e kanarratti seelii seennee stoopiloosii gubbaa kana kaa'uun teek piroofiitii kiiliivaliilee fuuldura kan jiru kana taargeet godhuun maaliif piraayisiin bakka kanaati saapoorti zoonii waan jiruuf dhufee kana taap godhuu waan danda'uuf gara gadiitti bifa kanaan nuuf deema assumption ijoo qabannee bakka kanatti tireedii seelii keenya seennee stoopiloosii keenya gubbaa kana kaa'uun teek piroofiitii immoo kiileevalii fuuldura keenya jiru kana kaa'uutiin tireedii akka kanaa kana fudhachuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Asirratti immoo maaltu godhee piraayisiin akkuma asirratti agarraa jirtan bifa kanaatiin iswiingii istiraakcharii yookaan immoo iswiingii hayi bakka kana jiru kana bireek erga godhee erga bakka kanatti boodiitiin biree godhee booda aap tirendii nu agarsiise yookaan immoo buulish istiraakcharii ta'uu isaa nutti agarsiise sanboota dhufeeti bakka kanatti maal nu kenne haangingimaan paatarnii nu kenne jechuudha. Haangingimaan paatarnii nu kennuu isaa immoo kan nuti ittiin beeknu maaliini boodiin bakka kanatti uumamte kun boodii xiqqishoo uumee wiikii gara gadii immoo dheeraa kana nu kenne jechuudha. Kanaafuu kaandilistiik paatarnii bakka kanatti uumamte sanaatiin haangingimaan jennee kaandiliin isitti aantee jirtu beerish ta'ee gara gadiitti kiloos ni taataanaan bakka kanarratti seer poozishina seennee stoopiloosii asirra kaa'uun teek piroofiitii immoo kiileevaliilee fuuldura jiru kana taargeet goonee piraayisiin kana booda bifa kanaatiin akka beerish istiraakcharii deemu antisipeet goonee tireedii saksas ta'e kana fudhachuu kan qabnu ta'uun isaa nutti agarsiisa jechuudha.